Waamicha fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromoo irraa kan name sadaasa 17 bara 2020 Oromoon qe'ee isaa irratti dhiitamee manaa baafamee ajjeefames bineensaan akka nyaatamu taasifame kan ajjeese reeffa ilmaan Oromoo qoosee aangoo siyaasaa dhiiga qeerroo kumaatamaan harka PP seentu Oromoon jumlaan hidhaa fi ajjeesaa jira. Yeroon kun yeroo Oromoof murteessaadha. Kaaba biyyattii keessatti lolli dhiigan dhangalaasaa jiru gaggeeffamaa jira. Lolli kun lola aangoo malee lola olaantummaa seeraati miti. Aangoo harkatti qabatanii dachee Oromiyaa saamuu fi qabsoo Oromoo holaasuuf lola bananidha. Oromoo waggoota lamaan dabran wareegama ulfaataa baasee as ga'e ammas wareegama ulfaataa baasaa jira. Qabsichi butamee gootota yaalii nyaatee jira. Hayyootaa fi qabsaa'ota hedduu mana hidhaatti ukkaamsisiise. Yeroon ammaa kun Oromiyaa keessatti Oromoo fi lammiilee Oromiyaa bahan galuun rakkisaa taheeti jira. Namni gaafa mirga isaa gaafatu maqaa baa'oo shaneetti pelleefitti maxxansan ajjeesuun baratamaa yookaan waan akka odeeffamaa ta'ee jira. Yeroo ammaa kana immoo Oromoo mirga isaa gaafatu fardeen wayyaanee jechuun olola ummataatti miidiyaa of harkaa qabuun afaan faanjeessaa jira. Shira ofii hojjetee ummata nagaa addatti immoo qabsaa'ota qabsoo sabaa gaggeessan akka ummata biratti jibbamanii fi ummanni akka isaanitti hin maxxanne hanga gochuutti balaaleeffannaa gochaa jiru. Kun hundi Oromoo qe'ee isaa irratti cabsanii olaantummaa lalistoota sirna durii labsuudhaaf duula ijibbaataa taasifamaadha. Kanaaf Oromoon qeerroo Oromoo sirna olola afan faajjii ajjeechaa hidhaa fi gocha suukanneessaa Oromiyaa irratti daboobee cabsuuf ammaan booda callisnee ajjeefamuu hidhamuurra darbinee qabsoo hadhooytuu gaggeessinee hiree keenya Oromiyaa keessatti mirkaneeffachuu guyyaa wareegamaaf of qopheessinu dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii haaraa yeroo itti fitnu gaheeti jira. Kanaafis akka Oromiyaa waliigalaatti fincilli wal irraa hin cinne akka taasifamu murteeffannee jirraa jaan. Fincilli kun tokkoffaa daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxaamuran gara kamittuu sochii akka hin goone manneen daldalaa hundi cufaa ta'uu turan qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo gaggeessanitti makamu hirmaattoota qabsoo ni ta'u daldalaan abboottiin qabeenyaa labsii kana cabsan tarkaanfii fudhatamuuf itti gaafatamummaan matuma isaaniiti. Tarkaanfiin namoota seeraa yookiin labsii qeerroo cabsan irratti fudhatamu kan ifaa fi dhooysaan akka fudhatamudha. Lammaffaa daandiiwwan Oromiyaa keessatti warraaqsaaf cufame konkolaachiftoonni bananii deemuuf kanneen yaalan irrattis tarkaanfiin of duuba hin deebi'amne irratti fudhatama. Konkolaachisaa daandii cufame saaquu yaalu adabbii cimaatu isa eeggata waan ta'eef qabsoo ummata Oromoo biyya abbaa isaa irratti sirna abbaa irree dhabamsiisuuf godhu irratti akka hirmaattoota qabsoo taataniifis isiniif dhaamna. Sadaffaa hojjettoonni mootummaa bakka kamuu jirtan sochii warraaqsaa kanaaf awwaachuudhaan hojii seenuu ni dhaabu. Kanneen hojii seenan ammoo hojii ni laamseessu. Afraffaa kaabinoota daldaltoota PP fincila bilisummaa Oromoof taasifamu dura dhaabbattan miidhaa isinirra ga'uuf gaafatamaan isinumaatu fudhata. Maatii fi fira faallaa warra qabsoo kanaa taatan namoota qabsoo dura dhaabbatan gorfachuun akka isaan qabsoo ummataatti makaman gochuu yookiin immoo of adabanii akka ta'an gochuu gorsuun bareedaadha. Shanaffaa poolisoonni Oromiyaa milishaa gandaa ummata nagaa eegsisuu fi weerara hamuu daangaa irra ittisuu irratti dirqama kan bahatan malee ummata warraaqsa gaggeessan dura dhaabbachuu irra akka of qusatan waamicha keenya akka dhageessisan isiniif dhaamna. Jaaffaa barattoonni yuunivarsiitii jiran kolleejjii jiranii fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi bakkoota adda addaa keessatti sagalee isaanii bifa hiriiraan ni dhageessisu. Torbaffaa qeerroon bakka jirutti ummatni bakka jirutti tarkaanfii fincilaa hamuu ni fudhata. Kun hundinuu karaa nagaan qabsaa'uu fi hiriira ba'uu waan dhoorkameef mirga keenya ta'uu hubatamuu qaba. Saddeettaffaa fincilli kun yeroo gaggeeffamutti dhaabbileen dhuunfaas ta'e mootummaa jaamu ummata qabsoo gaggeessu irratti miidhuuf yookiin laamsheessuuf bifa kamiinuu warra dura qabsoo kana warraaqsa dhaabbataa yoo ta'e kanneen irratti bobba'an deeggartoota isaanii irratti tarkaanfii fudhachuudhaan bittinnaa sirna cunqursaa ni gahe wayita jannuudha. Saglaffaa fincila kana dabree namni gibira mootummaa kafale kan buusii buuse olola mootummaa oofu ummata keessaa ni baafama miidhaa irra ga'uufis gaafatamaan isuma. Kurnaffaa fincilli kun itti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta'uu hanga Oromoon bilisummaa dhugaa fi waaraa argattutti mootummaa ummataan ummataaf hojjetu lafa irratti ijaarratutti warraaqsi kun itti fufa. 11ffaa yeroo warraaqsa keenya gaggeessuun hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa keessatti hidhamanii jiran hunda akka gallakkifamaniif hirmaattoota warraaqsaa tahaniif saffisaan akka hiikaman yookiin manneen hidhaa cabsuun akka bahan irratti hojjanna. 12ffaa warraaqsi keenya Oromiyaa keessatti ta'uus lammiilee
Oromiyaa hundaa kan ifa hammate sirna ummata nagaa ajjeesuu fi hidhuu qabeenya isaa eeggachuu labsii xumura fincila diddaa gabrummaa qeerroo Oromoo irraa sadaasa 17 bara 2020 kanname.